meeqa maal ittiin bituu dandeenye raabsuu dandeenya kan raabsine san immoo wantoota barbaachisu san yookiin wanta waan barbaannu san eegabinneen booddeetti hammamtuun waa fe'e kan jedhu maal gochuu qabna jechuudha lakkoofsota beeku. Lakkoofsota qarshii ni beekna garuu lakkoofsonni immoo barnoonni ga'eessotaa kun kan barbaachisuu fi qarshii amma ta'e ni beekna lakkaa'us beekna qabachuus ni beekna. Yaa ta'u malee lakkoofsonni sun baay'inni isaanii gara lakkoofsaatti yoo gad deebisne meeqa akka ta'uu barbaadu yookiin akkamitti barreeffamuu danda'a fakkeenyaaf qarshii 10 birrii yoo qabne beekuu ni dandeenya. Gara lakkoofsotaatti yoo jijjiirre immoo akkamitti barreeffamu kan jedhu beekuun kan barbaachise barnoonni ga'eessotaa kun adda dureen kan barbaachise kanaadha. Ga'eessota kanneen keessaa Aadde Baayuush Dannaqaa fi Obbo Takollaa Habta Giyoorgis barnoonni ga'eessotaa barattan jireenya keessan guyyaa guyyaa wajjiniin maal wal qabataa akkamitti isin gargaaraa jira jenneen. Barnoonni keenya በጣም nu gargaaree jira shaggaadha. Barsiistuun gobaziidha yaw maal jireenya keessa wajjin maal akkamitti wal qabsiistanitti fayyadamtu? Egaa Oromiffaan ani duraan hin danda'u amma abbaa caadaa kanas qubee beekadhee jira. Indagana immoo deebi'ee yaw waanuma hunda barreessaa jirra yaw.